السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو جالتمتوتا كبجمتوتا المانورومو بغانا جرات سنين جدا. كن channelii shaashii tuubiidha. Namoonni channelii kennaaf haarawaa taatan shaashii tuub subscribe like gochuudhaan waliif ergaa isiniin jedha. Namoonni channeliin kiyya hin beekne YouTube keessa galtanii YouTube keessatti shaashii tuub jettanii yoo barreessitan isinii bacha channeliin kiyya. As keessatti waa hedduu argattanii barnoota baay'eetu jira as keessaa. Gorsa, walaloo, baacoo, barnoota aappii adda addaa fakkeenyaaf barnoota dhiyoo kana waatsaappii akka afaan oromootti akkamitti jijjiirannaa waa hedduutu jira as keessaa. Oduu durii jira, baacoo wanti kolfaa jira, waa hedduu as jalaa argattan jedhee abdadha. Subscribe like gochuudhaan waliif share godha. Isin jedha adda immoo qabadhee kan isinii dhiyaadhe waa'ee iimoo jechaadha. Iimooni garee hedduutu jira. Garee baay'eetu namarra hidhamee nama rakkisa. Namoonni hedduun rakkatanii garee kana ofirraa akkamitti cufnaa, akkamitti ofirraa dhoowwina ka jedhu. Fakkeenyaaf garee sana keessa seentee yoo dhageeffatte garee quraanaafaa jira, gareen keeris ni jira, gareen badaanis jira, gareen keerii qabus jira. Garee quraana tokko keessa galtee yoo dhageeffatte keessa baata. Booda deebitee banachuu dandeetta jechaadha. Itti deebitee ammoo yeroo tokko tokko osoo bilbilaa fakkeenyaaf kiisa kaawwattee waa daladdu sagaleen isaa banama ofiin banamees jeeqa. Kanaaf akkamitti garee sana yoo hin barbaanne kilabii sana akkamitti ofirraa dhoowwuu dandeenya isa jedhu isinitti agarsiisuu barbaada. Hanga xumuratti na faana bu'aa isiniin jedha. Amma iimoo keessa seennaa. Iimoo keessa seennee isinitti agarsiisa. Iimoon isa kana. Iimoo tuttee piroofaayilii kiyya jala seentaa. Piroofaayilii kiyya jala seentaa. Piroofaayilii kiyya jala sun seenin jalqaba iimoo kana irratti gareen kun jira moo dura hin jiru cheekii goota. Gareef hin jiru akkamitti adda baafna jedhu. Yoo ofii ta'ee jiraate gareen sirratti hin bahu. Gareen hin jiru jechaadha. Yoo ammoo banaa ta'e hoo asitti gubbaa kanarratti naannoo kanatti dhufeetiin taphata jechaadha viidiyoon. Naannoo kana gubbatti dhufee taphata jechaadha viidiyoon. Kanaaf sitingii osoo galliin jalqaba piroofaayilii keenya jala seennee cheekii goona jechaadha. Piroofaayilii jala seentaa achi booda sitingii kana dhooftaa. Sitingii yoo dhooftee achi booda fankishin kan jedhu kana dhoofta jecha fankishin isa kana dhoofta. Fankishin isa kana dhoofta. Ani ofirraa cufeera jechaadha. Voice kilabii kana ofirraa cufeera. Mee banee isinitti agarsiisu. Konfirmiidha dhufee yoo banuu barbaade. Okay jedha. Gareen baay'een karaa kanaan dhufee baay'ee nama jeeqa. Amma laal garee baay'eetu jira kilabiin as keessa jechaadha. Kilabii baay'eetu dhufee si jeeqa. Kilabii do you believe to have to snake friend jedha. Waan baay'eedha wanti hiriyyaa bofaa ta'uu barbaadda jedha. Araboonni illee as keessa jiranii afaan garaagaraa garee bashannana qeerroof qarree maa adda addaatti jedhama. Garee bashannana kootta taphadhaa filannoo sirbaa waa hedduu jedha. Garee quraanaas jira. Gareen keerii qabus keessa jira jechaadha. Garuu gareen kun yoo ofirraa hin cufne baay'ee nama jeeqallee moobaayila keessa si jalaa dadhabsiisa jechuudha. Kanaafuu harakaata kana ofirraa cufuudhaaf akkam goonee ofirraa cufna ka jedhu isinitti himuu barbaada jechaadha. As keessatti waa baay'eetu nama jeeqa waan ta'eef isa ofirraa cufuudhaaf akkuma duraa sanii sitingii piroofaayilii kiyya jala deemta, jala seenta. Piroofaayiliin kiyya asira mataa gubbaa kana isa tuxxacha gadi. Isa yoo tuxxee sitingii si galcha. Sitingiin isa kana isa gad dhoofta. Achi booda function kan jedhu kanatu jira. Function
fankishiiwwan jedhu kana dhoofta gadi. Edda ofirraa dhooftee voice kilabii fi voice kilab chat list kan jedhu kana lamaan kana ofii godhuu qabda jecha isa lamaan kana. Isa lamaan kana of godhuu qabda. Yoo isa lamaan kana ofirraa hin cufini gareen kun sirratti hidhameera sirraa baduu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu kana of goon ilaalla. Of goota. Ammas profaayilii kee irratti deebita. Sitingii teetta. Fankishiinidha. Kattaan kan lammaffaallee cufateera jecha bakka. Ka jalqabaa tokko cufnaan lachuun cufata jecha. Bifa kanaan ofirraa dhoowwuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kilabii immoo kun baay'ee nama jeeqa. Warroonni isin rakkisee jedhee isaan daawwattanii akka ofirraa cuftan isiniin jedha. Galatoomaa fayyaa ta'aa isiniin jedha. Jabaadhaa.